Nagaaniif araarri Waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin saduu ammatee ka'e isiniif haa ta'u jechaa nagaa keessan eekkame jirtuun akkuma kabajamtoota maatii Waaqayyoo baga jiraattanii baga fayyaa keessan taatanii baga eegamtanii baga nagaa taatanii har'as akkuma barame yeroo baay'ee dhiyaannan keenya waan biraatiin kan ta'e har'a immoo dubbii Waaqayyoo iddoo tokko gabaabatti wajjin ilaalla. Innis macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 43 lakkoofsa tokkorraa sagalee Waaqayyoo wajjin ilaalla. Irra deebi'an sanatti hima Isaayyaas 43 lakkoofsa tokko kaasee akkas jedha maqaa Waaqayyoon nan dubbisa. Amma garuu yaa Yaaqoob yaa Israa'el Waaqayyo inni si uume inni si tolche ani si fureera hin sodaatin jedheetu jalqaba. Innis sagalee kana gabaabatti furmaata harka Waaqayyoo jedheetan sagalee kana gabaabatti dubbadha. Furmaata harka Waaqayyoo. Furmaanni biyya lafaa kanaa waan baay'een jira. Furmaata kan jedhamu namni gaafa danqama tokko keessa seene, rakkinni tokko gaafa isa mudate, dhukkuba tokko gaafa jabaa tokko ta'etti dhufe, waan ta'e keessa gaafa seene furmaata barbaada namatu. Karaa fira isaas haa ta'u, karaa dandeettii isaas haa ta'u, furmaata barbaada namatu. Furmaata isaa sanaaf faladha. Furmaata isaa sanaaf nama gaafata. Furmaata isaa sanaaf maali naaf fallisaa jedheetu namni fala baay'ee barbaada. Kanaaf furmaata isa ta'e tokko wajjin ilaalla galgala kana. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Kanaaf idduma kanatti waa'ee furmaata harka Waaqayyoo kana ilaalla. Kanaaf akkas jedha. Amma garuu yaa Yaaqoob yaa Israa'el Waaqayyo inni si uume inni si tolche ani si fureera sodaatin. Kana ergaa qulqulluu gooftaa keenya Yesuusidha. Ofii isaa dubbata. Anatu furmaata jedheetu biyya lafaa kana gaafa keessa deddeebi'ee gaafa inni barsiisu argina. Kanaafi hin sodaatin, hin nayin. Anatu jira. Anatu harka si qabee jira. Anatu si bukkee dhaabatee jira. Anatu mirga kee jira. Anatu bara kee hoogganaa ta'ee jira. Hin sodaatin jedheetu ergaa kana dubbata. Hin sodaannu nuyis Waaqayyo inni moo'icha keenya ta'e nu faana jira. Kanaaf hin sodaatina. Haalli baay'een dhageetti namaatti haalli yeroo kana qilleensi isaa wanti adda addaa wanti nama sodaachisu jira. Garuu furmaanni harka Waaqayyooti. Ameen. Kanaaf hin sodaatin erga jedhee atis kana kooti jedhee maqaa keetti si waameera. Atis kan kooti jedhee maqaa keetti si waameera. Namni beekaa fira isaa tokko nama dadhabaa tokko gaafa bira ga'e, fira isaa tokko bira gaafa ga'e, bifaan horiin qabu taanan, barumsa qabu taanan, maallaqa hedduun qabu taanan, ishiin kunoo fira koo miti. Kuni kan koo eenyu miti. Kuni fira kan koo miti. Bakka ishiin dhuftee hin beennudha. Waaqayyo garuu inni hoogganaa ta'e samii kanaaf lafa kana hin uume. Ani kan kooti jedhee maqaa keetti si waamedha. Haleluuyaa. Maqaa keenyatti nu waame Waaqayyo. Bifa keenya miti, dandeettii keenya miti, horii keenya miti. Kan kooti jedheetu nu waame. Kan keeti jedhee si waame. Haalli gadi bu'aan rakkina keessa jirtu, gola keessa jirtu, miidhama jala jirtu har'aan ilaalin kan Waaqayyooti ati. Furmaata Waaqayyo siif. Gola jirtutti furmaata Waaqayyo. Nagaa siif fida Waaqayyo. Bara sii dabarsa Waaqayyo. Hoogganaa kee ta'a Waaqayyo. Harka si qaba Waaqayyo. Hin sodaatin. Haalli bubbeen barichaa gegeeddaramuun dhufuun gadi qabamuun irraa furmaata boruuf. Harka dhabuun keenya irraa furmaata boruuf. Bifa dhabuun keenya irraa furmaata boruuf. Horii harkaa dhabuun keenya boru furmaata.
Furmaanni Waaqayyo lafa jirtutti gola jirtutti siif haa ta'u. Maqaa keetti si waamee dhagaa. Ulfinni isaaf haa ta'u. Yommuu ati bishaan keessaa adeemtu ani si wajjin jira. Yommuu ati bishaan keessa deemtu waan bishaan ta'e namarra caale ta'u, waan jireenya nama ukkaamse ta'u, kuni falan qabu kan jenne ta'u, yeroo achi keessa seentu sanis si wajjin jira. Bishaan fakkaatee biyya lafaa kana sammuu namaarra kan galagalu baay'een jira. Waaqayyo garuu achi keessattis ani kan kooti siin jedha. Ulfinni isaaf haa ta'u. Isinitti hin baay'isu. Har'a maalidha? Sammuu kee gararraa isin ta'e. Furmaata kanatti dhabde maali? Gola jirtutti madaabii ergaa ishii keessatti har'a qabeenya qabaadhanii biyyi lafaa mataarra si caalanii galaana sitti ta'anii jira boru furmaata taatasitu. Har'a gadi qabamtee gola namaa keessa gaafa jirtu bifti kee mul'atu gadi baatee akka garaa keetti waan hawwii garaa keetiin argitu garuu boriimmee Waaqayyo nama furmaataa si godha. Nama furmaataa nu godha. Nagaa keenyatu deebi'a. Furmaata inni nuu ta'e tokko Waaqayyo nu faana jira. Kanaaf isan irraanfatin. Gadi buutu isan irraanfatin. Haalli kun yoo darbe isan irraanfatin Waaqayyo jabaa isni ta'e nu faana jira. Kanaaf kanumarra dhaabannee hin baay'inu yeroo biraa walitti deebina. Hin kadhanna Waaqayyo. Araaran qabeessa inni taate. Oolchaa waan hundumaa. Gargaarsi kee waan hundumaatti arjaanni ta'e. Ati Waaqayyoodha. Bara namaaf furmaata situ ta'ee jira. Bara keenyaaf situ furmaata. Badi baanee ol gallee furmaata harka kee argine. Kan akka kee jiru gooftaa. Ati nagaa nuuf fiddee dhufte. Biyyi lafaa nagaa isiniif hin kennu. Kan koo nagaan irraa faadhette. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ulfinni galanni guddaa siif haa ta'u. Guyyaa kana sa'aatii kana situ nuu laate. Bara kana situ nuu laate. Daqiiqaa sokondii kana situ nuu laate. Bara keenya irra harka keetu jira. Yaa Waaqayyo haala hundumaa dabarsitee buluu nurra jirta. Kan akka kee jiru gooftaa koo nagaa guddaa nuuf kenniteerta. Haara galfii jireenya keenya Yesuus maqaa Yesuusiin galgala kana waan tokko si kadhadha. Warra furmaata dhabaniif, warra danqama keessa jiraniif, warri gadi qabama keessa jiraniif, warra nagaa dhabaniif galgala kana hundi nagaa tokko, hafuurri nagaa tokko, mul'anni nagaa tokko jireenya isaanirra maqaa Yesuusiin haguufata. Wanti nagaa isaan duwwata. Akkamittiin nama taata? Akkamittiin ati boriif nama borii taata jedhee wanti jireenya isaatti dhaalatu yoo jiraate kaleessa dhiigadda namoota baay'ee qullaattan bishaan ni bare. Nagaa harka kee kana ba Yesuus si maayifata. Jireenya isaanirraa haifata. Bara isaanirraa haifata. Mul'ata isaanirraa haifata. Yaa Waaqayyo situ nagaa namaaf laata. Hin argine kan akka kee nagaa namaaf laata. Biyyi lafaa kun seexanni eekkamsee lubbuu namoota baay'ee dhiiga namoota baay'ee dhangalaaseera. Dafqi namoota baay'ee badeera. Dhugaan namoota baay'ee jal'ateera. Yaa Waaqayyo inni furmaata qabu harka kee duwwaadha. Yaa Waaqayyo ijoollota biyya hambaa jiran rakkina garaa garaa jala kan jiran miidhama jala kan jiran eessa dhadheenyitu falanuu ta'a. Dhumneerra qomoo keenya gidduun jiru kan jedhan lafa hundumaatti faana jira furmaata inni jette. Furmaata harka kee galgala kana isaan bira ga'e. Hidhaa isaanii eegamu. Nagaa isaanii adeemu. Yaa Waaqayyo nagaatti miila fayyaa, ija fayyaa, harka fayyaa, mul'ata fayyaa qabatanii akka isaan dhufan maqaa Yesuusiin isaan gargaara. Harka kee isaan wajjin ta'e. Harka keetti dabarsee isaan laadhaatti isaan gargaara. Biyya keenya Itoophiyaa gargaara. Nagaa kee biyya keenyaaf deebisi. Nagaa kee badeebi. Biyya keenya keessaa nagaa bade. Mul'ata bade. Karaa namoota baay'ee harkaa bade maqaa Yesuusiin nagaan tokko. Karaan tokkos biyya keenya haa ba'u. Dhugaan biyya keenya haa dhaabatu. Nagaan biyya keenya badeebu. Maqaa Yesuusiin isa nagaa boorisu isa nagaa dhowwatu biyya kanarraa dhayi. Humna hamaa kana dhayi. Ergaa hamaa kana dhayi. Mul'ata hamaa kana dhayi. Yesuus Kiristoosiin harka keenya wajjin ta'e.
biyya keenya lafa keenya qilleessa keenya sitti laanneerra nu gargaari maqaa Yesuusiin. Harki kee nu wajjin haa ta'u. Ayyaana kee nuu baay'isi. Amma dhumaatti dhaabannee kan itti eeggannu ayyaanni kee nuuf baay'atu. Harka keenya qabi adara. Biyya lafaa makaraan guute kanatti nu laati. Garaa keenyatti nu laati. Of tuulummaatti nu laati. Foon keenyatti dabarsitee nu laati. Harka kee nu gargaari. Harka ijoollota keenyaa qabi. Biyya hambaa kan jiran harka qabi. Yaa Waaqayyo gooftaa koo harki kee isaa wajjin haa ta'u. Ulfaadhu galateeffami maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Nagaaf araarri Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Jabaadhaa. Jabaadhaa. Dubbii Waaqayyotti jabaadhaa. Lola keessa dhaabadhaa jabaadhaa. Guyyaan kun hin darba. Dukkanni kun hin bari'a. Akka miidhamtanitti naftani. Jabaadhaan isiniin jedha. Waaqayyo keessanitti jabaadhaa. Akkuma amantaa keessanitti jabaadhaa. Warri immoo kan gooftaa taatan gooftatti jabaadhaa. Barichatu hamaadha. Barichatu bara dhumaati. Kanaaf jabaadhaa isiniin jedha. Waaqayyo immoo amma dhumaatti bara keessan jireenya keessan eebbisu. Lolli isinirra haa ta'u. Amaatti Waaqayyo isiniin kennin. Ulfaadhaa galateeffama. Waaqayyo inni guddaan galata argatu. Kanumaan goolamnaa. Nagaa Waaqayyoon